Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya dursa hangafoota oduu keenyaatiin isiniif eegalla. Hawaasni Harargee hongee mudachuu fi gibira humnaa olii gaafatamaa jiraachuu isin dhageessifna. Waraanni mootummaa miseensota isaanii irraa uffata baasanii bakkeetti gatanii deemaa jiraachuu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Biltsiginnaa waliin lola geggeessaa hawaasa isaanii makara sassaabbii tumsaa jiru jedhame. Itoophiyaatti qabeenya sadarkaa irraa kanneen jiran haadha warraa muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii dabalatee kaanis jiru jedhame. Qaamoleen sanada sobaatiin tajaajilamaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu fi odeeffannoo manni murtii olaanaa godina Gaamoo murtii jibbaachisaa murteesse kan jedhuu fi odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo haleellaan xiyyaara Ameerikaa Somaaliyaa keessatti shororkeessitoota ISIS fi Alqaayidaa irratti gootu dachaan dabalaa jira kanneen jedhaman yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu faana turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Hawaasni Harargee hongee mudachuu fi gibira humnaa olii gaafatamaa jiraachuu himatan. Hawaasni Harargee rakkoo hongee mudate walqabatee uumameen ooyiruun isaanii balaa hongeen manca'uu irraa kan ka'e rakkoo ulfaataa keessa akka jiru himan. Rakkoo hongeen isaan mudate kan cinaatti mootummaan osoo oomishi hongee irraa hin sassaabamin gibira humnaa olii nu gaafachaa jiru jedhan. Kanaaf gara deemnu dhabnee gaaratti gallee kaan ammoo hidhaatti guuramaa jiru ka jedhu maanguddoon haala keessa jiru yeroo dubbatan. Haaratti biyyuma tanaahu jibbine karra hamanirra gogogalu gadhiise oolmaqin takka 15,000 18 kafalaa jedhanii gibira osoo hin dhaliin sanuu osoo oomishni keenyan gahin sanuu kan dhaliin kan gogoginuu qabe gaara gallee jira. Rakkoon teenya guutuu akkanii kattu gaafiin gaafa nuun deebitu. Bishin gaasaniifuu barana roobni hin jiru. Roobni hin jiru. Keessa nama tokkorraa oolma tokkotti 18 kafalaa jedhanii lubbuun teenya dhuma jiru. Dirqamaan. Dirqamaan hidhaa jirra hidhaa irraa hiikamuu hin qabu. Gama qaama barbaachisu yoo ijjinni keenya hin deebi'u. Waraanni mootummaa miseensota isaanii irraa uffata baasanii bakkeetti gataa jiru jedhame. Waraanni sirna Biltsiginnaa miseensota isaanii irraa uffata baasanii daandii irratti qullaa isaanii gataa akka jiran miseensonni waraana sirna Biltsiginnaa hawaasa isaanii irraa uffata qullaa isaanii dhoksu argachuun gara waraana bilisummaa Oromooti odeeffannoo hawaasa isaanii irraa argataniin dirmannaa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefitti hedduu gammadan ka jedhanii fi miseensonni kun maal jedhu ka jedhu. Ati uummata moo waraana mootummaa turte? Waraana biyyatti waraana mootummaa uummataan ture. Uummatan ture uummatarraa immoo dirqamaan milishoonni hundumtiyyuu dirqamaan nu qabanii nu geessaniiru. Bakki nuti leenjine biyya kana miti biyya Amaaraa Kililiidha jechuudha. Naannoo kamitti leenjite? Naannoo Goojjam kan jedhamu Birshalakoo. Otoo dirqama isin qabin hojiin kee maal ture? Ani qote bulaadha. Abbaa makiyyaa wajjin hin jiraadha. Haadhaaf abbaa qabdaa? Haadhaaf abbaa qaba. Gargar jiru garuu jira. Maatiin kee qotee bulaadha? Lafa isaanii dirqamaan qabamte moo fedhiidhaan dhatte? Dirqamaan hin qabame jechuudha. Dirqamaan si qabanii gara eessatti leenjite? Gara Amaaraa Kililii Birshalakoo bakka jedhamutti leenjite. Birshalakoo bakka jedhamutti leenjite? Gara garasii jechuudha. Haadhaaf abbaan qabu milishaan dirqamumaan nu fidanii geessanii balaattis immoo badaatti mana ture badaan dhukkubaa ture achittis bidena dhukkubatti akaafii giddas waan hundas ispoortiis hin goone bakka achumaan nu baasanii nu geessan gisee nu fidan immoo oofuu nu fidan. Eessatti leenjite? Balaatti leenjii. Fedhiidhaan dhatte moo dirqamaan? Dirqamaan nu qabanii milishaan. Achumaan gisee mooraa leenjiitii baanu oofuu nu fidanii oofurraa immoo gisee gadda bakka kaachisee nu fidan. Kaachisee gisee nu fidan bakka dirqama kana anneera wajjin deemuu hin danda'u. Annu kubaan kana mataan qaba waan ta'eef kanaafuu amma jira wajjin deemu dirasii nu reebanii ganamaa jalqabanii bakka ni reebanii waan hin taane irratti raawwatanii bakka nurratti hojjetanii bakka ammas immoo gidee gabaa fi qaalee gadda nu achumatti amma uffata jira. Eessatti leenjite? Dabuubii. Dabuubii keessatti leenjite? Maal jedhama iddootti leenjite? Ji'a meeqa erga leenjite? Ji'a afur. Akka leenjitee baateen eessa dhufte? Ofuudhuun. Waraana bilisummaa Oromooti wal loltanii beektu? Inni argine waraana bilisummaa Oromoodhaan mana arginu gaafa kan teelee nu fidanu gaafa kan jaalsanyii galuun arginu takkaan. Takkaayyuu argitee hin beektu? Takkaa isaan arginu. Inta mee erga waraana mootummaa taate
Dhibee akkamii fa'aa sirra gahaa ture? Dhibeen irra gahaa ture. Dhibee na dhukkubaas ture. Gitee na dhukkubuu kana keessatti immoo jarree namaan beekan bakka akkuma harree nama reeban akkuma saree. Saree gurraattii mataa isin oolan mootummaa. Saree gurraattii mataa isin bakka ilmi Oromoo akkanatti waan namatti hojjetu. Achi keessatti kaa'e abbaan reejimentii keessan eenyu? Abbaan reejimentii keenya Adam. Adami? Tokkuma isin lamaan ni jiru. Shaamballi ilma tokko turtani? Shaamballiin keessan obsaadha? Oromoo kanatti himattaniirtu akkasiin dhukkubu? Hin beekani Oromoon obsaadha Oromoon. Oromoon sun deebiin amma Amaaraa yoo qate. Amaaraa illee sababa rakkina keenya afaan keenya beeknee nutti taphate. Oromoon immoo akka utuu Oromoo ta'uu afaan keenyatti machuu dandeenyu obboleessaadhaaf abbaa qabu muree akka saree nu gatee. Waraanni bilisummaa Oromoo diina kokkee qabuu biratti hawaasa isaanii yeroon akka makara sassaabbataniif tumsa isaan ta'anii hawaasni deeggarsa argatan kanatti hedduu gammadoo akka ta'an jiraataan akka maqaan isaa hin dhaamne akka jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma waraana aantummaa sabaa isaanii qabu jedhan yeroo isaan makara gargaaran mee haa ilaallu. Maalesa duraan bara kan makan rana baca. Haati warraa muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii aadde Azammasfin dureeyyii Itoophiyaa irraa sadarkaa lammaffaa qabaachuun ibsame. Sadarkaa dureeyyii Itoophiyaa bara 2025 baheen haati warraa muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii kataate aadde Azammasfin Sheeka Mohammad Hussein Allaamuddinitti aansuun Itoophiyaa irraa qabeenyaan sadarkaa lammaffaa ta'uun ibsame. Akka gabaasaan agarsiisutti Azammasfin Ugaandaa keessatti investara biyyattii keessaa isa olaanaa ta'uun Afrikaa Information qabeenya abbootii qabeenyaa Itoophiyaa bara 2025 akka sadarkaan kaa'etti kan agarsiisudha. Tokkoffaan Mohammad Hussein Allaamuddin maallaqa doolaara biiliyoona 9 hanga 10 qabaachuun abbaa qabeenyaa Itoophiyaa tokkoffaadha jedhame. Aadde Azammasfin doolaara biiliyoona 4 qabaachuun Itoophiyaa irraa haadha qabeenyaa lammaffaadha jedhame. Sirni mootummaa abbaa irree hawaasa biyyoomsee aangootti hirkachuun qabeenya biyyaa saamee akka ta'es gabaasichi akeekeera. Qaamolee sana sobaatiin tajaajilamuu yaalii irratti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhame. Sadaasa 21 bara 2025 gaazexaan Pilaas qaamolee sarara sobaatiif viizaa tajaajila immigireeshinii fi lammummaa argachuuf yaalan irratti tarkaanfii fudhatamaa jiraachuu tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa beeksise. Daayirekteerri olaantuun tajaajilichaa Salaamiwwat Daawit gabaasa raawwii kurmaana tokkoffaa dhaabbatichaa koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaaf dhiyeessaniiru jedhame. Gabaasa isaaniin yaaliin sarara sobaa tajaajila viizaa fi paaspoortii argachuu fi heddummaachuu ibsaniiru. Qaamoleen sarara sobaa tajaajila immigireeshinii fi lammummaa argachuuf yaalan hojiin sakatta'uu fi kanneen gochacha irratti hirmaatan to'annoo jala oolchuu hojjetamaa jira jedhaniiru. Nuusa bara baajataa kanatti lammiileen biyya alaa 43 gocha sanada burjaajessuu fi dhimma lammummaan shakkaman akka gaafataman taasifamuu dubbataniiru. Burjaajessuu sanada sobaan tajaajila argachuuf taasifamu hambisuuf hojiin teekinooloojii fayyadamuun hojjetamaa jiraachuus itti dabaluun eeraniiru. Dhaabbatichi teekinooloojiiwwan haaraatti fayyadamuun tajaajilamtoonni sadana sirrii dhiyeeffataniif tajaajila kennaa jiraachuu eeraniiru. Tajaajilamtoonni sanada sobaan tajaajila argachuuf yaalanis kan gaafataman taasisuu itti fufaa jedhaniiru. Oduu gaddaatiin mootummaan bilchiginnaa bara aangoo isaa dheereffachuuf dargaggoota egeree biyyaa ta'anii fi uummata walitti qabee rashanuu akkuma itti fufeetti jira jedhame. Haaluma kanaan dargaggoo Abrahaam Tasfaayee kan jedhamu godina Wallagga Lixaa aanaa Laalloo Assaabii dhalootaan ganda dinnii hawwaa ka ta'e waraana sirna bilchiginnaatiin qabamee magaalaa Naangoo naannoo Kireecharaatti yoo ta'u sadaasa 28,2025 galgalaan qabanii erga fuudhanii deemanii booda ajjeesanii naannoo tabba tooreetti jedhamutti gatanii erga deemanii booda reeffa isaa eeruu hawaasaan bosona keessaa akka argame jiraattonni naannichaa himan. Odeeffannoo olaanaa manni murtii zoonii Gaamoo kenne ijibaachisaa ta'uu ifoomse. Sadaasa 19,2018 daa'ima namaa butee birrii 50,000 jechuun maatii daa'imaa gaafate. Manni murtii olaanaa zoonii Gaamoo himatamaa tokko irratti murtii ijibaachisaa kennuu isaa ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Arbaa Minci Kabebew Adal beeksisaniiru.
Ajajaan poolisii KBBO akka himanitti himatamaan daa'ima ganna 10 waliin wal qabatee gocha seeraan alaa raawwachuu isaatiin qorannoon gaggeeffame ragaa abbaa alangaa, ragaa hawaasaa fi galmee qorannoo irratti hundaa'uun himannaan irratti mirkanaa'u ibsan. Dhimmicha bulchiinsa magaalaa Arbaa Minci aanaa Seechaa ganda Doyaasitti sadaasa 11 2025 himatamaa daa'ima kana butee haadha mucaa irraa maallaqa gaafachuu fi gocha yakkaa biroos raawwachuun himatameera. Poolisii fi jiraattonni magaalaa Arbaa Minci shakkamaan kun miliquuf yeroo yaalutti bakka Furaa jedhamutti tumsa uummataan qabamee to'annoo jala oolfamee jedhame. Manni murtii olaanaa zoonii Gaamoo himannaa abbaa alangaa ragaa dhiyaatanii fi qorannoo seeraa erga madaalee booda himatamaan ragaa ofirraa ittisuu gahaa akka hin dhiyeessinee fi yakki isaa irratti himatame seeraan akka mirkanaa'e booda murtii gama mana murtiitiin dhiyaatuu fi qaamolee dhimmichi ilaalu waliin ta'uun sadana murtichaa wal qabatu dhiyeessan. Ajajaan poolisii KBBO Adal manni murtii qorannoo bal'aan booda murtii seeraa irratti hundaa'ee kenneera. Qorannoon nageenya uummataaf itti fufuudhaan hojiin seeraa haqa qabeessa ta'een gaggeeffamee jira jechuun ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan himatamaan gocha gara jabinaa fi of keessaa qabu daa'ima ganna 10 irratti fakkaattii isaa ni barsiisa ka jedhu murtii du'aan adabeeraa jedhame. Haleellaan xiyyaara Ameerikaa Somaaliyaa keessatti garee shororkeessitoota ISIS fi Alqaayidaa irratti raawwachaa jirtu dabalaa jiraachuu gabaafame. Sadaasa 29 bulchiinsi Tiraamp jalatti bara kana haga ammaatti lakkoofsi haleellaa xiyyaara Yuunaayitid Isteetis garee shororkeessitoota sirna jihaad leellisan Somaaliyaa keessatti raawwatee fi kan bara 2024 ajaja pirezidaantii Baayiden raawwatameen wal bira qabamee yoo ilaalamu dachaa 10 ol dabaluu gabaafame. Ajajaan waraanaa Ameerikaa kun hoogganaa Afrikaa komii jimaata darbe miidiyaa Fooksiif akka himetti bara 2024tti haleellaan xiyyaara garee kana irratti si'a 10 qofti akka raawwatame himuun bara kana haga ammaatti haleellaan xiyyaaraa 100 ol Somaaliyaa keessatti raawwatamuu isaa ibseera. Tarkaanfii waraana kibxata darbe fudhatameen hojjettoonni Afrikaa komii haleellaa qilleensaa fi lafoo sa'aatii 4f garee jihaadistootaa ISIS Somaaliyaa waliin kaaba Afrikaa Puuntilaand keessatti lola gaggeessuun gabaafameera. Haleellaan kun qindoomina mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhatame ta'uun gabaafameera. Maddoonni biyya keessaa hedduun lola gaggeeffame hooggantoonni ISIS rukutamuu isaanii kan gabaasan yoo ta'u hoogganaan olaanaan garee shororkeessitoota tokko ajjeefamuun yookaan booji'amuun akkasumas miseensonni garee shororkeessitoota haga 10 ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. Garuu lola sa'aatii dheeraaf gaggeeffame kanaan miidhaan gama loltoota USA ga'e akka hin jirre itti dabaluun himaniiru. Haleellaan kun ergama wal duraa duubaan Somaaliyaa irratti gareewwan jihaad adda addaa kanneen akka ISIS fi ISIS Somaaliyaa fi Al-Shabaab kan Alqaayidaa waliin hidhata qaban irratti raawwatame keessaa isa xumuraa ta'uu ibsaniiru. Dubbii himaan Afrikaa komii kamisa darbe miidiyaa Ameerikaa Fooksiif akka himanitti USA'n haleellaa qilleensaa tilmaamaan kiiloomeetira 66 kibba Basaasoo irraa fagaattee kan argamtu irratti tarkaanfii fudhachuu himaniiru. Hanga har'aatti haleellaa xiyyaaraa 101 Somaaliyaa keessatti raawwatamee ture keessaa 59 addatti garee ISIS Somaaliyaa irratti akka raawwatames yaadachiisaniiru. Kabajamtoota keenya odeeffannoo of harkaa qabnu kana haga ammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biraan walitti deebinutti nagaatti.